qaamolee hawaasaa fi hooggansi magaalaa Adaamaa qaamee tokko guyyaa ce'umsaa sababeeffachuun oomisha warshaalee fi qonna gannaa kilaasteraa misoomaa jiru daawwatan. Qaamee tokko guyyaa ce'umsaa jedhamuun akka biyyatti labsame bu'uura taasifachuun daawwannaa hojii oomisha warshaalee kanneen akka warshaa huccuu Adaamaa, warshaa qorqoorroo fi oomishaalee qonna gannaa boqqolloo, qamadii, xaafii fi timaatima akka magaalichaatti lafa hektaara hedduu irratti kilaasteraa misoomaa jiru akkasumas madda bishaan dhugaatii qooqaatti argamu hooggansa magaalichaa sadarkaa adda addaa irra jiran abbootiin gadaa, haadholii siinqee, abbootiin amantaa, qonnaan bultoonni adda duree hayyoonni irratti hirmaatanii jiru. Qaamoleen hawaasaa daawwannaa kana irratti argaman tokko tokko yaada kennaniin akka jedhanitti jijjiiramni akka magaalaa keenyatti gama qonnaa, industirii fi birootiin galmaa jiru jajjabeessaa fi kan abdii namatti horan waan ta'eef cimee itti fufuu qaba waan daawwanneetti gammannee jirra jiran. Awwaash Malkaasaa Zoris kilaastera qamadiidha. Haala miidhagaadhaan qotee bulaan keenya sarara dhaabuudhaan ejjenni isaa bichaan kan nama gammachiisu boruuf nama biraatiif illee naamunaa ta'ee raawwatee kan darbu sirriitti ilaallee kan nama gammachiisudha. Keenya taana dhufnee ilaallee waan duraan televizyiin allaal warra irra ejjennee dhufneetiin ilaallee ammallee rabbi isin haa dabalu. Maqaan keessan fagoo haa ga'u. Qorqorroo hin oomishaa, feerroo, toppulaaree wanta baay'eedha wanni inni oomishu. Yeroo kana immoo karoora irra jirullee asii hojjetoonni isaanii beeksisaa kan jiran kan uummanni bakka hundaa huba'ee raawwatee seektaroota hundarraa laalee itti gammadee waan hundaa nama gammachiisu boruuf immoo uummata keenya kan Oromiyaa edoon ta'in kan Itoophiyaatiif illee hin taa'ee abdii kan qabu. Lafi keenya hamisoomuu jennee kallattii mootummaan kan hojiirra oolaa jiru. Lafi kun lafa agadaa ture. Amma garuu misooma garaagaraatiif dabarsinee oomishamaa kan jiru ta'uusaati. Kanaaf oomishtummaa guddaa irraa kan eegnu ta'uusaa asumaan kaasuun barbaadachuu. Qindeessitoonni warshaalee huccuu Adaamaa fi warshaa qorqoorroo Adaamaa EBS'if yaada kennaniin akka jedhanitti oomisha kanaan dura biyya alaatii galuun sharafni itti ba'aa ture hambisuun warshaa isaanii keessatti oomishuun carraa namoota kumaatamaaf uumuun ce'umsa teekinooloojii qabatamaa mirkaneessaa jira jedhan. Daawwannaa gaarii ture baay'ee itti gammanne koomunitii adda addaatirra dhufanii waan warshaa keenya ilaalan baay'ee itti gammanne bakka hundaa geenne haala oomishni barbaachisuuf haala baay'ee kwaalitii ta'een oomishaa jirra. Ammatti nama 1,200 olii hanga nama 2,000tti carraa hojii uumuun ni danda'ama. Asitti meeshaaleen oomishaman kun akkuma argitan uffata loltuu, uffata guutuu, shaamizii garaagaraa kan ekspoortii ta'an kan lookaalis surreewwan adda addaa jiinsiiwwan hunduuyyuu oomishama. Waan hin oomishamne hin jiru asitti waan amma gaarmentii gara gaarmentiitiin kan biyya alaa galu guutumatti asumatti hambisnee irratti hojjechaa jirra. Meeshaa sadarkaa isaanii eeggate kwaalitiidha laaluun ni danda'ama. Gatii madaalaa waan asitti shooppiillee bannee jirra. Kun hundi kan shooppiitti gurguramanii. Itti gaafatamaan waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Alamuu Qilxoo akka jedhanitti qaamee tokko guyyaa ce'umsaa mata duree hambaa ce'umsaa horata haaraaf jedhuun oomisha qonna gannaa kilaasteraan magaalaa keessatti oomishaa fi oomishtummaa dachaan dabaluun wabii nyaataa mirkaneessuun oomisha kanaan dura biyya alaatii galu hambisuun deebisnee gara biyya alaatti erguuf shoora olaanaa kan gumaachuu ta'uu ibsan. Hambaa ce'umsaa horata ifa haaraa jedhuun guyyaa har'aa kabajaa jirra. Kana malees jedhan obbo Alamuun magaalichatti qonna gannaa bara 2016 fi 2017 lafti hektaarri 25,000 ol oomisha garaagaraatiin dhibbantaa 90 ol ta'uu kilaasteraan uwwifamuun oomishni haala gaariirra jiraachuusaa qaamolee hawaasaa fi hooggansa magaalichaa waliin ta'uun daawwannaa taasisuu ibsan. Qabatama magaalaa keenyatiin magaalli keenya magaalaa guddoodha. Magaalaa Riijoopoolidha. Magaalaa lafa hektaara 25,000 ol qabdudha. Lafoonni hektaara 25,000 kun immoo oomisha garaagaraatiin uwwifamanii jirani. Hektaara 25,657 keessa parsantiin 90 kilaasteroota midhaan gurguddootiin akka magaalaa keenyatti kabar ta'anii jirani. Qamadii hektaara 2,200 ol, xaafii hektaara 16,000 ol, boqqolloo hektaara 3,000 ol, boloqqee hektaara 2,000 ol akka magaalaa keenyatti kilaasteraan fayyadamaa 13,000 oliin hundaa'ee jira. Haalli oomishni irra jiru midhaan irra jiru baay'ee gaariidha. Sanyii filatamaa galteewwan qonnaa fayyadamuu keessatti yeroon qotuu keessatti yeroon kunuunsuu keessatti qonnaan bulaan keenya hubannoo gaarii qaba.